Naragaa jirta? Masqala ofirraa qabda? Masqalli sirra jira? Hin qabdu miti? Ayyee. Ayyee. Nangate. Ayyee baga gatte. Sittin deebisii waaqni. Quba kee isa mirgaa akkattiin quba shahaadaa akkattiin ol qabadhu. Mirga. Isa mirgaa eewwaa. Naa wajjin jettaa ashhadu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله. خادمة بوسين ربنا خادمة. رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. Amma Oromiffannaa wajjin jetta isuma amma jenne qalbii kootiin beekeen arraba kootii dhugaa baha. Kan dhugaan gabbaramu Allahi malee hin jiru jedhee. Nabiyyi Muhammad ergamaa Rabbii garbicha Rabbii tahuu isaanii ragaan baha. Isaan yookaan Yesus Kiristoos garbicha Rabbii ergamaa Rabbii tahuu isaa ragaan baha. Alhamdulillah ati amma jecha kanaan islaamummaatti seentee jirta. Amantaan islaamaa amantaa makee jalqabaati. Amma kana booda ati islaama amantaan kee islaamaa ofii keetii muslimaadha. Gara amantaa kee jalqabaatti deebitee jirta. Kana booda salaatuun wantoonni islaamni hojjetu hundisaayyuu islaamaa wajjin barattee seeraan hojjechuutu sirraa eegama. Maqaa islaamaa keessaa maqaa jaallattu maal qabda? Maqaa islaamaa keessaa maqaa jaallattu? Asmaa jette? Hayyee maqaan kee kana booda inshallah asmaadha. Baga gammaddee baga Rabbiin amantaa kee jalqabaatti si deebisee amantaa kee kanammoo jabeeffadhu kunuunfadhu baradhu si akkaataa salaataa akkaataa itti ibaadaa godhan akkaataa itti sooman akkaataa itti salaatan akkaataa itti Rabbii waaqessan guutuu isaayyuu maatii musliimaatti wajjin jirta waan ta'eef irraa baradhu. Obbolaa keettis maatii keettis akka Rabbiin immoo gara amantaa kanaatti fudhatis naamusuma gaariidhaan itti agarsiisii jabaadhu si jechuu barbaada. Abdi manzaralla jedhame gara keessanitti dabarseera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي وبلتي كينيا قالي في قالي ما شاء الله ربي سرها جالته عمري ربي سهادة رسو شهادة كي شهادة جنة قلت ربي سفاتها يسو شهادة قل مي أبرار توتا مؤمنات قانتات صالحات عابدات كيست تنقل مفتو ربي سهاتها يسو قل مي أبرار توتا كنت ربي سهاتها يسو إيقا ساتي شهادة قبطا شهادة جتون أقابه ويتون dhugaa bahuu jechuun immoo rabbitu tokko ofiin jedhe eeyyee ati tokkodha akkuma jettee jechuudha. Muhammad ergamaa rabbitu rabbi jedhe eeyyee akkuma ati jette Muhammad ergamaa keedhaa jettee dhugaa baate jechuudha.
erga kana jetteeti badinati kan dura hojjette wanti hunda kan ijaa kan afaanii kan gurraa kan harka hunda rabbiin si dhiisee jira kana boodatti hamma dandeesseen badirraa of eeguu wanta rabbiin waan cubbuu jedhamurraa waan rabbiin dhorkirraa fagaachuu waan rabbiin si ajaje maal na ajaje laata jettee warra sibira jiranirraa sirriitti hubatte waan rabbiin si dhorkirraa dhorkamu waan rabbiin si ajaje isaa guutu waan kana sirraa eegame jechuudha waan guddaa waan ulfaataa miti kun immoo kanaaf warra amriin diinii kun isaaf laafe rabbi si haa taasisu الدين يسر على ما يسره الله جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم من إسلام لا فادا وانت نامت طرفاتهم قبل واسدي في الدين ساكس الله سنة كمبريرا ولت في الدين كمبا وت ولت في الرسم بربادو توكو ما توكو الله إن توكو فينجر إيه أتي توكو جيتو ربي إن توكو وانتنا أمانا ما أما سدي ولت في الدين توكو في توكو تايسيتن أما كو كيسة تبادة ده من واقع سنجتو Rabbiin tokko hin jedhe yoo tokko ergamtoonni hundi isaanii daandii tokko amantii tokkoon ergaman nuun jedhe rabbiin eeyyee kitaabni isaaniitti ati kennites ergamni isaanis hunduu dhugaadha yaa rabbi jettee amanuu qofa sirraa barbaada amantiin islaamaa wanta kabraa sirraa barbaadu kanaaf jabaachuuti qabdaa waa barachuu immoo qabdaa jechuudha maal narraa barbaachisaa kanaa booda jettee sa'aatii kanaa kaaste namoota sibira jiranirraa waa barachuu si barbaada. Amantii dubbisanii waa hubatanii baratanii ittiin waaqessanii gabbaran malee amantii shubbisanii lafa dhiitanii ittiin dalagan miti amantiin islaamaadha. Kanaaf amantii ganzaba ittiin hojjetan illee miti amantii waan adda addaatu hin taane amantii gadi taa'anii waa hubatanii baratanii rabbi ofii tokkicha uumaa sana ittiin gabbaranidha. Rabbiin siif haa laaffisuu umrii keessatti rabbi si haa dheeressuu rizqiin kee kan bal'atti rabbiin siif haa taasisuuti. Baarakallahu fiik noorii amantii islaamaa keessatti iddoo bareedaa iddoo kabajaa. Bakka dhalaaf dhiiraafis xiqqaafis guddaafis jaarsaafis jaartiifis kabajaa qabu dhufte amantii kana immoo itti dhufte tun taane duroomaanuu gaafa dhalatte islaamummaa irratti dhalatte rabbiin quraana boqonnaa 30 lakoo 30 irratti fitrata allahi allati fatara annaasa alayhaa rabbiin gaafa ilma namaa uumu hunda namaadha islaama irratti uume muslima ta'ee dhalateetu nama durra kan laga waaqessuuf dhagaa kan dhagaa waaqessuuf kan footoo fi siidaa fi soodduu waan adda addaa waaqessu hundu amantii isaatti ijoollee isaa daa'ima isaa haala naannoo fi haala biyya haala maatiitti irraa kaachisa malee namni islaama irratti dhalata ilmi namaa hundumtu kanaaf ijoollummaadhaan daa'imummaadhaan kan irraa badde kan irraa kaatetti dharra rabbiin si deebise jabaadhoo baradhu sin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi